Dufangira biyato Dufangira kulleto Dufangira hermeto Dufangira kulleto Zoni Bale godina Ginnir magaalaa Ginnir iddoo magaalaa Ginnir magaalaa seenaa qabdu magaalaa umrii dheertuu qabda magaalaa biyya yookaan qabsoon Oromoota amma Oromoon seenaa fi hedduutiin argattee mootummaatiin argatte tun lafa dhiiga jagnoota kanaatti jigee yookaan dhiiga diinaatti jigsite magaalaan tun magaalaa Ginniri warri kunin warra seenaa Oromoo kaiman san bara 50 dura jalqabee umrii dheeressee namni kumaatamii ka hogganoota isaaniitiif kariyoota isaanii hedduu biraa kufanii isaan hafanii warri kun mee dura namni amma hangafa akka jiru obbo Abdisabuur Aliyyee teessoti. Taarikarraa gaafa qabsoo keenya kana jammadhu qabsoo keenya namni jammade Aliisaaq nama akka ani yaadadhutti tokkoffaan Aliisaaqi namni qabsoo kana jammade aanaa Ginnir kanarra qabsoo sun achirraa daraarte nama torbaa gara bitaa kanarra ijoollee habattuu Asim Giyammash Elemuu fa'aa fudhatee Johar Giyammash Elemuu fudhatee qabsoo kana jammate. Namni gaafa san isaan geessee eenyu aanaa raajpuutii fi aanaa sambeedha malee jiru ijoolleen gaafa san qabsoo isaa waliin jammate. Qabsoo san nama san achi ol ergee nama 17 Aliisaaq kun immoo Abdii Haji Muusafaa keessa jiru. Qabsoon sun kaatee siyaasaa qabdi biyya kana keessa facaatee asii gad deebine duubalu. Cabsee Magdashotti deebine karaa Waaqoo guutuu Obseen Jeneraal Waaqoo guutuu. Isin gaafas nama 85. Nama 85 armarraa baanee karaa Umar kana fa'aa waliin. Dhayne duuba Jeneraal Waaqoo guutuutti. Gaafsan isaaniillee kun akkasii jabduun qaban biyyitti irra barbaanne jennee dhayne biyyitiin isaan nuu kennan xiqqoodha. Afasheellee guddayyatti dhuftan. Martii akkana qabdanii martii qabnaa achii kaanee koloneel Adamdii Oofaa waliin nama nuu kennanii Abbaa Muhammad Abdullaahii en Abdullahi Ibrahim Abdullahi Dheeraa nuu kennanii Isaa Dheeraa fa'aa nuu kennanii Magdashotti keessan. Bara amata shan achi teenne karaa Jeneraal Waaqollee nutti deebitee kaadam jiloolleen gad dhufanii akka guutuun achi nu galchan. Haji Alii Haroo Bariisoo jedhama. Haji Haroo Bariisoo jedhama. Maanguddoo durii taawayita qabsoollee Jeneraal Waaqoo waliin jalqaban warra 40 irraa tokko lola malkaa amaaraa jedhu weelmanii tanaanii malkaa takkaan. Malkaa amaaraatti jedhanii maaliif ammoo malkaa amaaraa jedhanii jennee san gaafa naannoo deebisan isan qabdeen. Wanni irratti waan fakkaatu irratti wal lola kanarratti jecha kana jedha. Malkaa amaaraa jedhanii. Lolli sun maaliif godhu? Lolli sun Sadiyaaliin seene. Amaarri biyya harka kennachiisa jedhee duulaa itti dhufee siraayin amma sagala adhee iffaara gara ifii deebisaa dhoowwattee malkaa kanatti. Nufa warri dhoowwatu kun warri dhoowwate kun horoo galmoo faa dillee irreessaa faa cirrii jaarraa harbisoo faa haroo bariisoo faa elemaa bariisoo faa jaarraa daraaraa faa gisee adhee irraa baay'e. Kawan kun yoo tokko see irraa baay'e wanni dhiyaatu sirratti dukkanoobti waraanni sun akkam bulii 17 bishaan san gubbaa bulee amaariyoo isaati biyyi kaate agaamini dhufeessa keessa jirti amma akkasumaan bishaanitti duuti dibaatatti qabde armatti hin fitte akkasuma bishuma san keessatti kun dhume qabduun bishaan keessa gajjigdee beeltiin wajjeeftee eegee sa'a 12 yoo gahe irraa ka'e malka gadi hin dachaana. Waraanni amma alaaree beeku nu beela irraa kaasee beelaa malkaa qabadhaa jedhan yoo dhuman akka akkasitti dhume xiyyiitiin awweel akka bishaanitti gadi baatu warra lolii kaasuu awweel lafaa guurrate jiru. Hooree boruu bara dhoom bir lolaniiru
ilmi isaanii Aliyyii Tooreetis bara Tooraa yookiin Janaddee jedhamee beekama. Tanyaan miidhaa uummata Oromoo irraan ga'e osoo hin tahin akkuma warra kiyyattu yoo fudhadhe. Akkuma warra kiyyattu yoo fudhadhe nama 38 akkuma warra kiyyattu asoo akka saba Oromootti hin tahin lafeen isaanii hagammaan kana eela okkotiin gubbaa jirti. Goota tokkotti hiraree bakka inni itti dhaamse haadha tiyya guddoo niitii abbaa kiyyaa. Intala dubaraa ta'u obboleettii tiyyaa sana ta'antee dhalatte isii ganna 8. Soddaa kiyya abbaa gurbaa kanaati Abdullahi Aagaa jedhama. Boruu Baggajjoo jedhama. Maammoo Gadaa Boruu jedhama. Huseen Walaabuu jedhama. Hasan Walaabuu jedhama. Nama sammaraayyuu lafeen isaa akka guyyaa irratti eela okkotiin gubbaa teetti. Asoo akka warra kiyyattuu akkas dalagee akka saba Oromootti ammoo gochaan inni dalagee gochaa kana jennee lafa kaa'uu danda'u. Waan gaafas keessa baanee tarree irraa dubbanne waan nama booche, waan nama boochee, waan nama gaddisiisullee, waan nama jibsiisullee. Gizee ajjanii nu tumanillee, gizee qaatiyyiitii wal lolullee, gizee tokko dayyuu callaa keessatti dayyuu bakka manni keenya qubatutti nama 73 nu gaadu. Dayyuu callaa keessatti laga dayyuu ka'ee nama 73 irraa olaantii Abdii Hussein jedhanii, Usmaa'il Haji Usmaa'il jedhanii, Muhammad Ibrahim jedhanii, nama achitti du'e callaan Ali ilmi jedhee nama 75. Abdii Hussein Masuudummaa guyyaa san namni lola san hoggaamsu'an. Kan akka mataa kiyyaatitti guyyaa san kun lola argitanii iyyeetiin asiin seentee qomataan asiin harka kana jalaan seentee harka kanaan na keessa baata. Nama 75 achiin nurraa dhume guyyaa san. Lola sanirraa qabnee nama isaallee fixnee reeffa namaa harka isaatiin ammaarri gaala fatee xiyyeetii torban qawwee otomaatika guddicha qaama matariyaasa guyyaa sanneen fixatee harka harkaan hin qabin masno duula dhibaa nutti ergee achitti nu harkaa baasa. Gaara riraatitti ho'itte inni gaararraa gannamu gaara riraatitti eeyine guyyaa sanillee nama 47 nurraa ajjeesee nullee namarraa ajjeefne Hasan Turee qawwee 7 hiike guyyaa san. Qawwee 7 hiikee gadeen har'a itti fa'ee qawwee 7 riratti lola riraatitti. Jayina akkasii san lollee gizee san akkasii dhaabannee bakka hedduu lolle. Gaafa eela jinoo welma. Hakkan jinnaan waaqoo guyyaa san mataa fi bu'ee loleen jina waaqoo guutuuf namni amaara achiin nu fidanii akkanatti lolleen gaafsanillee. Achumarraa qabee ayyar ingizee nu tokkosan. Welman keessa gaditti akkasuma ayyar nu tokkosanii gaala fixanii rimeetti ajjeesanii ilmeen duutuun haadharra teettee hooti. Haati duutee ilmeen duutuun nama 5 beera ilmeen isiin duute haati irra teette. Beera 5 guyyaa san du'e ilmeen irra teettee hooti. Seenaa akkasii waliin lollee isa ajjeefnee ifilleetti duulee baay'ee keessa dhaaban. Inna zamaniin obbo Hasan Turee itti tafaarsan san akkuma obbo jedhu kan gizee san lola sanii mataan akka lola dayyuu sanitti mataan isa gaafsan. Nachilbaashii asii duulatti baasanii maqaan faarsan. Jaallee obbo Hasan Turee jedhanii tafaarsan maal jedhan? Habuu miila bitaachaa habuu sun yoo tasan warra ammaari sossobee bitan. Habuu miila bitaachaa Hasan fuudhee loon utaalchaa. Hasan Fariidin suraan si geettee janna kana roobduun ima deettee jedhanii. Hasanii onnee bilbilaati miliqaa akka shimbiraati jagna san jedhanii. Hasanii obboleessa abdiiti sodaatan akka rabbiiti nama san jedhanii. Hasanii obboleessa Useenii sodaatan akka Sheek Useenii nama san jedhanii. Akkanatti maqaa isaatiin faarfamee lola san dhaabee osoo lola qawwee bichaa qawwee amaarumarraa fudhateen amaaran lolee gizee takka callaa qawwee 18 wayita takka qawwee 7 hiike. Jagni akkasii sun itti bu'ee odoo bilisummaa carraa bilisummaa odoo ilaanin argin ajalli tareeni irraa du'e. Ilma Oromooti dammaqeeti qabsoo jedhanitti abbaa Hussein Waaqoo guutuu usuutti qabsoo jedhee jammare. Ilma taphatti jammaree jedhe. Ijammareetti karaa nu baase. Waliin tiran jedhu. Waliin tiran nuti. Kun olli suni barree keessaalleetti hin jammarree agarsiisanitti haroo dibbeerraa jammarreetti sololluutti booluma keessaaluu keessaa ka aarineetti Muhammad Dabbarillee hin dhawame. Sanyiin isaa gurraadha gurraan illee Oromooma. Inni hin dhawameetti achitti ijoollee aga namaa fuullee nurraa dhawameetti aga goonu gooneetti keessaa baane. Marsineetti osoo biratti yannu. Ganama galgala alaabaa hudhowwineetti osoo akkasitti goonutti nu baqate amma amaari. Boolli keessaatti halkaan baay'ee caaraa gubbatti achitti aga dhaqqabnee bobbojjeeni hajii isheen quba qabanii natti fakkaata. Bira tarreetti bareetti qabnee
بليتي ويتا لولتي علي عمر آقا كان جدنيتي الافي ورانا كناتي داوي انت وامي عن اللي اشي داوي الرسول قيا لبني نكاسا امتي كينوان جدين الرسول لبني قلتين بدي تكتي نفتدلت منقستي راي اللولو تازا بقلبي تنتي ان كوبري قلت لي ان افنو زري تنتي جدني تغير akkuma san maqaa rabbii jalqabna barakaa daangaan qabne rabbiin guddaan tokko waa hin qabne tokko waan hin uume miskiinaa humna hin qabne tokko waan hin uume isaaf bidamuu hin qabne kalimaan kan keettoli kan naftanyaa gadi qabne naftanyaa nurraa kaasi warra iimaana hin qabne xiyyiitiin irraan dhumtu bombiin kee irraan raawwattu jiru warra xooriin kee takkaan cabne xoorii keetiin darbadhu malee kalikii hin qabne jibriil faadura nu buus warra darbatee hin dhabne biyyaamna jiraannan bilisummaan gaarii baxala hin qabne duunan jannatul ma'awa du'i afdullummaan qabne wabaanuu jedhi gooftaa kazanaan hin qabne jedhanii geerrara. Arkabbadaa Yaaqub ka jedhan duula bal'aa karaa lamaan nutti duula. Baala keessatti tokko karaa lafa bal'oo isii taraayitu jedhan keessaa tokko karaa sawweena jedhaniin difishina nurratti baasee nurratti duula. Gaafa san horii hedduullee nurra haadhe nama hedduullee nurra ajjeese nullee hedduurraa gale nama akka Shaafii Aliyyi Jagnichi Goor gaafa sa'a 11tti waraanatti kutbeechee yoo gabroonfataan Habashaa kun karaa kana gadi muru gaafa an addunyaarra hin jirre jedhe ganama walitti bu'anii hin du'e duuba inni gaafa inni akka baanu san hin jirre bakka san dabre Shaafii Aliyyi harkaa jedhan dhumatti jagni hama Muhammad Subii jedhan bakka torbaa dhawa. Seenani yoo namni ofirraa raffisee yookaan ittimtee owwaaleen owwaalamtii yookaan ammoo dinoo gurguddisee deemuu taate fuulduratti namaa hin deemu. Sababbii kanaaf kun seenaa ta'a. Seenaa uffata keenyati. Hayyoonni teenya lakkoofsan hin dhumtu namni harma keessatti gootonni yoo lafanatti jilbeeffattee gabroonfata uummata Habashaa Miniliki irraa qabee Haile Sillaasee irraa qabee haga dargiitti waan inni uummata keenya irratti raawwatu ture gingilfatanii ifirraa buqqifnee kaafna warri jedhee keessatti lakkoofsan hin dhaqabu. Asiin daangaa Sidaamoo irraa qabne armarraa Jabuutii irraa daangaa tana qabsoon teenya bakka hin dhaqin hin qabu. Kan yeroo sanitti akka silaa Bukhaaritti telegiraama hojjedha akka namoo beekutti. Telegiraamni kun waan sigareetta waan siyaasaa ta'e waan lola ta'e bakka mararraa ammoo dinuu adeemsanii tokko tokko wajjin deemu. Gootota teenya sadhumtee dabartillee rabbi jannataan haa qanneessu. Kun illee ammoo dinuu kan itti naafatee miidha fi dhabee guddinaa fi dhabee baay'eetu jira. Samii afurit lolli magaalaa kurkuu kan jedhan kun yeroo sadii deema. Lolli tokko barkum tokkoo fi 964 keessa gaafa biraatii lola dhombir jedhametti. Lolli eegasii gaafa qawwee juujee jedhamtu maayii irraa waggaa 8 buleen keenya gargaaruu hin dandeetti deeme lolli sunini akka lakkoofsa Awurooppaatti barkum tokkoo fi 976 ji'a tokkoffoo bultii afuritti kurkuruu lola. Gaafni sun gaafa reefu bulees geetu nama lamatu nurraa dhume inni jedhu kaasee Huseen Bulee Dararaa, Maamun Bulee, Huseen Aliyyi Roobaa tokko tokko Shaafii Aliyyi warri Abdisabuur Aliyyi eenyu Siraaj Haajisaaf warreen kana hoggaanota jeyinoota ta'e. Kama jirtuun godina Gujii yookaan Nageellee Booranaa magaalaa sanii Haaji Mahammad Qulxaa dambii jedhanii nama gartee warra abbootii teennaa ka qabsoo teenna duraa jalqabde haga maayittuu rabbileen umrii kenneefi qabsoo tana irratti ifaajaa turanii ka ammas karaa kutaa Sidaamoo kanaan itti gaafatamaa waraanaa turan. Eegas ammallee dhaaba tokkummaa bilisummaa uummata Oromoo itti aanaa jeneraal Waaqoo tokkoffaa turanii. Yeroo nagaatti akkuma amma hangaasuu Waaqoo jedhetti Haaji Muhammad Qulxaa dambiinaa jedha. Absoo bara 62 ji'a 12ffaa bultii 26 irratti ka jammarre higaadhaatitti injirraa alhamdulillah biyyumatti dhalanne tatti guddanne biyya teessanii miti biyya alagaaruun jedhanii
الراكا أنو جنة كاكا قاف جنة واقوا سيكايتني سومري بويت أسيبيانا بدا يوم جنة الرا جمر هيك بويا سنيتي جمرتي جير جمرتي كنا حيل سلاسة الآن جمره وران إساتي بكا قدو وقوف ملكي قدو أرقن إسان اللي نظر أنا مسلا وهجتنا إرادو الأول اللي تقول قدو أكا قاف أرقن وفن رأمتها أمتو أكا قاف أما اللي نجلو المفن رأمتها أمتو وان قدو قونا إسان اللي نفرق إلى أنواني كوني كينا نرافدني مانا نقبني سني مناسفو ديدي ندينسو ديدي قرارت وران نقبل كراشن دولتي وقتوران نقبل أجت ملكي أرقن نما اللي راجل نولي ران إجيسا هاتاتو نملوات إنما جاتو نرادوه إسان أمو مكينة سدي أجيب بداي قويه كنه ولدتشانه وراني كرا بالي وسيم كونه كرا سنين دبره قام سلم ديمون أنا وراني كرا كنا أسيم باي أسير قبل سماتي نادم كورانا سنكيسا أمارت جبتو كأك الماج عملا كأما اللي شانكو محمد شانكو إدريس جبتو كأما اللي إيه سيرامتي كقصة مرتين كأما اللي سيدامو راه مكان إسا قلت أمانين دبالاتي أما اللي إنو جاب إسو جفتو كورنا كان مرا ولينجور كأمارن جن كونين جن كقصة إبن جن كغري اللي كولينجور كبورانا اللي كولينجور كأما اللي وني قصة جن أمرتين حتى ولو إمام من كيسيت ورانا كان كسرت الولاد الرجال فكمان ما نقدر ندق أبصر توك توك ما ولي ندق أبصر الدنيا كان رتي نادي الجو كأجت أنا الليل إنجد حتى جارة أبا قدا كأجت دوما إسلامي من بابا فتى قافة أمبر ورقائن فور قاست يوم ماران ونيدا كتاب النباس كتابة سومالي غرب جاء مقاعد اتباسا نرتي كون نما كينا كدومه هوري كينا كدومه روبلان أو كفورا هيك أمات التنامنا إساهين أركا أبصر غرغرين جنة اتفيني نادو في حرار جدو فينش إلى دينا كفيسة كفيك أكجار أبا قدا كأكل موجودو دينتي كراجو في أبصايوني والوامته أبصو سجوفته كافته أبصايوني والوامته أبصو سجوفته كافته سرنا نفتنيا رافته أكا سجوفته كافته سنابيا يوبافته warra yeroo sarrafee bilisummaan oromoo milkaayuu dhabeeyabe milkaayuu dhabeeyabe. Ani miilaan soon deemuutiin maqdishoo dhaqe. Warra dalloo waaqoo warra waaqoo faadhaa ani Sumaalee dabarsu dhufe jechuudha. Adam Jiloo yaniini waraana hangaa wahii fudhatee dhufee akkasitti mangistii Sumaalee cercersee tokkuma takkatti gargaarsa kennan. Warra baratee yaamanii dadhaban. Aboo haa orma kanaa wajjin yaa. Anis yoo namni kun hin deemin bu'aan takkan argamtu namni waan kana katabu hin jiru namni waan kana suuraa fuudhuutiin jiru wajji deemuu qaban akkasitti haadhee gaafirraa ifumaaf anaa deema jee hoggaan yuugaa kaameraa dheertuu naaf kennanii sambooda nammaas qalamaa fi daftaraa fi galmee naa kennanii gadi gurbaa tokko kanuma san kaatee miinoo barsiisan tana gaara hunda afanii akkatti hidhanii gaara gamaatti hidhanii dachitti hidhanii kaan awwaalanii fidhiisan kanama daalama goohaan dhufe geeradha garra qaqqabuuf deema namaa sa'a tokko hambisuun ta'a akkasitti ka dura deemu hogguu jarri torba dura deema torban kun gaararraa ga'ee hin akkasitti ibidda sanirra ejjechuu sodaatanii duduba deebi'anii amma dhalajaan faanarraa dhufeeti dirqiidhaan deemaa jedhanii yoggaarra jetan bakki sun aaroo tokko ol ba'e bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol ba'e aara gurraacha. Ka oliin baqadha jiru wanni haata miiluma haata choqa manaatiin uummadoo haatana haata achi jaayuu sooma haata akkasitti guddaa san keessatti gaarri sun gurraachumeen jechuudha. Goona eena roojii jenniin gorti sun eena tokko jira kan nuti dhufni akkasitti gaamaarri sun baqatee hoogganoonni roobbiidhaan kutee helikooftariin nageellee dabarsanii kaanis ormi kunis baqatee namuu gara rabbisa baase kutanii akkasitti daadarkaan lama wal agartee jechuudha karaa deemuu fi qabiyyaa karaa akkatee akkasii baatii lama nu dhahee jechuudha ganama da'a lama dhawa gudee malkaa loon bu'anis ni dhawa. Obbo Godaanaa Dhadda nama waraanatillee nama gara bulchiisatiin illee warra akka damee qaruuteetiin dalagaa turanii. Waan immoo lattanyaa lamaaraan gochite tokko tokkoon bani keessan baan. Gaafa sillaasee mana kana
shiboon jaaran kana hin jiru shiboon tun dikichaan jaaran dargaggoo ba'ee jaaran torbaan tolbaasan maqaa ta'e jedhan tafiitiin ulaa jedhan ammoo jedhan jaaraa ture ala kee jaatanii jaarsuun dheeraa yeta abba tol fagoon kun maal gajee telaan siyaasi nabara ijool du'e gartuu wanni irra na kaasi laf midhaagaa jedhan lafti midhaagaa sun jidduu jirti loon kee dhugu toloon deeban loon muummin qabna asutta kiyya guyyoo lafa jiru jedhan loon kan sodda uqqaa kee jira xuyyuuran gubbaa haase loon jaatami sorba gubbaanii gubbaallee waraana waliinaa isa laaleffadhe waan waraan kana na kaasu jiraas lammeessu lafa borbor yancala jiroo mataa ree qaltee hagiitii lolaa ree firee dhufaatee fooni baanii itti lolaatti galuudhaan horii qalanii gogaa horii qalanii jedhan cuma tarsaasanii keessaa baasanii garaachaa tiruu nyaattee kaan dirtee nutti faatee hagiitii lolaa dugda baanee namni deemaan naaf gufuu akka kubbanne karaa qonna achitti hin galle kun kanallee ishiin nyaanne giddii itti dhufaan irraa ammaan dabaree keessa jedhanii abbalaa kee alakee beerre iddar jirra laf mogorree holla alakee waarii wali ta'u kana geessan hin jedhan lafti bokkeeni gubbaa roobuu jira lafti cancana sila wadhan sidaamtichi poolisii mucuwaatee jira akkam haraa maannageen ce'ee jechuun gaara mucuwaatee bokkeeni buusu akkam haraa maannu deemtan jettaa abbaatoo du'aari keessanii jedhee lichoon akkana ta'e abbaan fuudhee akkasii nu laala guyyaan irraa ammaadhee waraana kan jammaraa kan guyyaa kan immoo abboolu suuraa kan duraanuu kun jeneraalaa kan waliin qabsoofte hojii booduu bilaaneefa dhiisanaa waliin qabsoofte qabsoo irra kuftee alii galgaloofa jaarolee muummee hin qabne yaa tokko achitti eenyu guduroo guyyoon eenyu dari kun jedhee irra kuf qabsoo siin irra kuftaan nan jammaree qabe iddari haasana karaa booranaati namni jammaree kaasi ana guyyoo galgaloo kun geetti jirmoo burooftuu diida galgaloo jiroo karrayyuu warayyaa galgaloo booyyee dhiirtee faafisan waan kan irraa kaane hin kaane mira fatamma qabaksee nu dabarte tasuu nu dabsisaa waan socheen galte haaqi soomalii isii nu banamte ne kaane itti kaane hin qabanne waraana qabannee kaane guyyaa kaanee galdumne cillaaqoo walaane cillaaqoo kaane borborbuune guyyaa jaatanii daddachaa faarsadhanii obboleessiyyaa faan raawwatte kuburgootti laf kuburgoodhaan ta borbor itti waraan sun eegu qawwe 50 wayii buuftee keessa baqate makiina mulu guyyaan nu irraa bulchii argannee sidaama hojjeessan hin gaabbajee antaan gaabduu miti talgiraam irraa fuune shugguxi irraa hinnee qawwe irraa hinnee